Tole kabajamtoota daawwattoota qophiilee bashannansiisoo nu isiniif qabannee dhiyaachaa turre hundumtuu nagaan bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u. Yooyyaa harka fuune jecha amma immoo keessummaa ajaa'ibaa biyyoota garaa garaa deemanii kan isin daawwachaa turtan. Isinumtillee barbaachisaa deemaa turtaniitu nan beeka. Ammas immoo keessummaan kun keessummaa addaa ta'ee biyyoota garaa garaa deemee laayifii jireenya garaa garaallee baree kan dhufe. Biyyoota adda addaa deemee jechuudha. Isiniif qabadhee dhiyaadha. Keessummaan keenya har'aa nama baay'ee jabaa fi kabajamaa kan ta'edha. Hamma inni dhufutti turtii gaarii isaa wajjin wal isin barsiisaa gara isaatti dabarra. Istiidiyoo keenyatti waan argamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha daawwattoota keenyaatti akkasiin maqaa keessan eenyummaa keessan beeksiftanillee nan barbaada. Kanumarraa ka'ummee maqaa keessan irraa jalqabaati hojii maal akka hojjettan hundumaallee daawwattoota keenyaan nuuf ga'a. Tole dansa. Maqaan koo akkuma beekamu Abdiisan Abdataa Abdatuman jedhama. Gaazexeessaa yeroo jalqabaaf ardiilee garaa garaa walitti firoomse bifa gaazexaadhaan walitti firoomse jedhaniiti namoonni kan maqaa koo kaasanii. Egaa akka fuula koo kan argitan miti. Dur nama baay'ee ajaa'ibaan ture, nama baay'ee bareedu. Gaazexummaa irrattis namoota jiran keessaa kan namni oduu koo dhaggeeffachuuf nyaata dhiisee dafee gara televezyiinii foddaa televezyiinii duratti jedhee ilaaluudha. Nama akkasiiti. Egaa yaadannoo tokko irratti kanan barreesse jira ture. Ammaa fi qabadheen dhufne yeroo biraa naaf kalchaan jedha uummata illeenis. Already maqaan koo kana fakkaata wal barreera natti fakkaata uummaticha waliin. Egaa namni nan beekne illee jira jedhee yaadu hin beekamu darbee namni nan beekne jira yoo ta'e dheeni tarii mudannoo garaa garaa yoo na gaafattanii gara fuulduraatti isin ibsuu nan danda'a. Afaan sanatti na fiiga mudannoo baay'ee waan hin qabu. Akkuma maqaa keessan irraa kaatanii himtanii maqaan keessan maqaa baay'ee namatti toludha. Inni rakkoon qabu booddeetti deebi'uu dandeenya waa'ee maqaa. Akkamitti akka moggaaftan illee dhumarratti nuu kaasuu dandeessu. Mee biyya turtan keessatti laayifiiwwan garaa garaa daawwataa akka turtanii odeeffannoo tokko tokko qabna. Mee jireenya yuunivarsiitii keessaa yuunivarsiitota Oxford as magaalaa Adaamaa jechuudha. Yuunivarsiitota biyyoota garaa garaa baay'ee beektu isin. Jireenya akkamii barattoota akkamii wajjin wal quunnamaa turtanii? Seenaa yuunivarsiitii keessaa baay'ee beektu. Barattoota deemsiftanii itti haasa'aa turtan teessiftanii dhiiras durbas wal bira naxxanii. Mee barataanii waa'ee barnootaa akkamitti isiniif kaasaa ture? Jireenyi yuunivarsiitii keessaa maal fakkaata akkasuma? Gaaffii ba'eessa kuni. Ani akkuma hojii kiyya gaazexeessummaadhaan namoonni qaxale jedhanii waan yaadanii fi kaampaanii garaa garaa ilaallee nan deema hordoffiilee garaa garaa fi akkasumas odeeffannoo garaa garaa walitti qabuudhaa fi nan deema jechuudha. Gara yuunivarsiitii biyya alaatti tun deemiin yuunivarsiitiilee biyya keenyaa keessaa tokko maqaa waamuun nan barbaachisu deemeen interviewuun taasisan ture yookaan waliin dubbiin taasisan ture namoota waliin around barattoota 20 tokko argadheera iddoo sanatti. Egaa barataa tokkoon gaafadhe baay'ee kan na ajaa'ibe mee akkam fakkaata haalli yuunivarsiitii kanaa yookaan haalli kaampaasii kanaa turtiin asii maal fakkaata mee akkamitti na ibsita bifa kamiin jennaan gurbaa waa tokko dubbachuu hin dandeenye mufii ajaa'ibaa qabu natti fakkaate jarri mee bifa muuziqaadhaan si ibsaa jedhee jalqabe. Muuziqaadhaan? Bifa muuziqaadhaan jedhee. Namichi istiidiyoo galee moo ofuma isaatii bifa muuziqaatiin? Ofuma isaatuma muuziqaa danda'a namichi illee nama ajaa'ibaa ta'uu isaati bilbila isaas ni kenna booda rakkoon hin jiru. Akkas jedhee jalqabe yoon dhiyeessu mataaf. Mee xinnoo bifa muuziqaa sanaanii akka inni itti nuu dabarsine. Bifa baandii fakkeesseen jalqaba. Daran daran dan darararan daran 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 dan darararan dararan
Laayifiin kaampaasii baay'ee ma ulfaateen tarararaan baay'eetu galuu fi effi baatee baatii ja'a guutuuf shiroo jaraa nyaatee eepilaasii fiduun abjuu nutti taatee homaa nyaanne ergaarii faayinaaliiti ani laawunchi seenuu birrii fidi galiiti homaa nyaanne ergaarii faayinaaliiti ani laawunchi seenuu birrii fidi galii koorsi nuyi fudhannu giddu magaalessa haala qabxii jaraatu nu galleef maalessa faayinaaliin ganyaan teeshinii dadhaabne kaaffee seenuudhaafu yeroo xiqqoo dhabne maarki gaarii fiduuf halkan takka rafne laabirari ispeesiin takkaayyuu nuun hafne barataa qatalee ta'us hin dagaanne tararara ta'us nu madaaluu kireedii nu arganne maali kun yaa rabbii hoo badiin keenya maali hoo mee dandeettii keenya atumte madaale hoo lekcherariinis hoo eefinnaan nu jibba torbaatama kaa'aa yoo nu qabnu dhibba qorumsillee silaas ga'umsa madaalu sammuu keessaa qabnaa poteenshaalii caaru yuunivarsiitis taanaan dhageenyeem duraanu ni oobsina qoreen cimsees nu waraanu maal faafuuna maal caafuuna marree goftaan nu gargaare marree goftaan nu gargaare sittime taraan tarararara dubbisii taraan tarara qowadhu taraan tarararara callisii taraan taraan jedhee naaf hixe. Wow, ajaa'iba jettanii baay'een illee duubaan kufuuf hin tureen qaban. Wow ma. Waawudha. Kana waan biraa hin qabu wow. Gurbicha waawoo jechuu dhiisanii maqaa isaa. Maqaan isaa maal jedhaman? Maqaan isaa gurbaan moo Mikaa'el dot jedhama. Gurbaan baay'ee cimaadha amma iskoolaarii. As iskoolaarii magaalaa Hawaasaa deemee jira. Baay'ee mucaa qaxalee. Dhaggeeffatanii ilaala ga'umsillee silas maaliin madaalamu qorumsillee sila ga'umsa madaalu sammuu keessaa qabna poteenshaalii caalu poteenshaalii shettu ignu ummataaf potenshaal jabeenya jechuudha kuufamas keessa jiru kuufama lectureerinis oefinnaan nu jibbaa 70 kaa'atu nu qabnu dhibba nama dhibaam baay'ee egaa dhaggeeffattoota keenya qophii baay'ee namatti tolu kana isiniif qabadhee jira ammas karaa kan biraa mudannoo kan biraallee qabdu jechuudha geenyeerra mee mudannoo kan isin utuu barattanii ta'u utuu barsiiftanii ta'u waanuma hojjetan irratti waan isin mudate dhaggeeffattoota keenyaaf nu dabala. Ajaa'iba mudannoon illee baay'eetu jira maal haasofneef hinnaaf miti mudannoo anaan na mudate immoo kan biraadha ila kilaasii keessatti yeroo barannu egaa PhD koo asumatti hin xumure biyyuma kanatti gara biyya alaa fi DHD immoo gara biyya alaatti xumuruu fi gana PhD asumatti hin xumure kilaasii keessatti barannu mucayyoo tokkotu jirti. Irrafti kilaasii keessatti barsiisaatu immoo ittiin argee jechuudha barsiisaan suni faanii ture baay'ee nama baay'ee qoosan turanii egaa akkuma Mr. Bean kana natti fakkaatu baay'ee nama qoosu turanii baay'ee guyyaa sana na ajaa'ibe anillee muuziqaa kana waan baandii na yaala kiiboordii kana nan taphadha saaksifoonii nan afuufa nan afuufa akkuma amma afuufa nafuufa kanaaf fedheen mucayyoon suni irriba rafuu didde irriba halkan irraftachuu shooti guyyaa immoo dhufte kilaasitti rafte kana booda barsiisaan dhufee laalee ka'uu diddee dammaquu diddee ijoolleen xuqnaan dammaquu diddee kana booda barsiisaan muuziqaa akkasii muuziqeesseef ga'a teeleegiraamii fi Imon kanke ada Facebook irratese chati yero gubda kilasi senani goyate se mugda ama efi dugda ajaba tararararan tararararan nana mosi uma kan kafe fanise parararan dararan ana mosi ire kan sobe chalise parararan dararan kayon kinya utaka maltu walno lolchise kayon kinya utaka maltu walno lolchise jannani barsiisan ani mo muuziqaan an dandaasin jedheemin tararararan tararan 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 tararan
Nyam 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 nyam. Adeena ni mo. Ogummaa keessa malee tinggalina. Ogummaa gaafata. Sagalee keessa ta'uu na qaba kirrii. Sagaleen keessa boo'ichaaf hin ta'a boo'ii ari'uudhaaf. Boo'ichaa finna fakkaataadha jiru baay'een. Gaazexeessitoota lamaan keenya. Beet ajab maalii akkamittiin inni isin ibsaa maanni kennaan Kennaan ajaa'iba. taa'ee yaade ilaalaanii akkaataa itti ibsanii waan baay'ee guddaa isin irraa barateera. Tole. Iyyee qophii kan biraa akkasumas waan itti isin affeerru kan biraallee gaaffiiwwan babbareedoo tokkollee kana booddee akkaataa isin qabatanii dhiyaatanii barbaanna. Akkasumas gaazexeessitoota bebbeekamoo jiran isin waamu isaanis ganaa ammas mee qophiin keenya irraa kanuma irratti haga'u. Haga'uunis gala Aljaaziraarraa sagantaa na waamanii jarri faranjii kun immoo dafanii aaruun kan keenya wayya malee. Nagaan siru kutanii fiigu isaan. Sagantaa isaanii jalaa biloog gochuun barbaadu. Kanaaf gara isaaniin deema waan ta'eef ummatan baay'ee akka dammaa yoon jedhe dammiin ibsu akka annanii yoon jedhe annaniin ibsu dhuguma ummatan baay'ee telegiraafiinsaa parabollaadha baay'een sun ummatan akkas jaalladhu as keessa hin jedhu as keessa naaf haa ta'ani. Kanaaf dhaamsa kotti naa himaa gaazexeessummaadhaan utuu hin danda'e uummata miiliyoona 100 ol kana bakka tokkotti qabadhe nan jaalladha hin danda'amu. Kanaafuu tole. Nagaatti nuu tura. Nagaan nuti. Isin geggeessinaa. Rakkoon qabu. Tasgabbaa. Nagaadhaan kaa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa isiniif qabadhee akkuma dhiyaachaa ture ammas kunoo kanaan waan dhufeef qophii kan biraa hamma walitti deebinutti nagaatti nuu tura. YouTube keenya immoo like, share, subscribe gochuudhaan kabajaa guddaan isin gaafanna.